السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جرجر توردفتو تافي خبجم تتخيل المان ورمو الدنيا مرة تركمتن أكم نجا فيا جرتني ربي في قلني أجو قوي تكو قوي تكاف حفورينو ديبي أمس خرابراتين حفورن وخي سواسني وردفتو تافي خبجم تتخيل أرجع مال قرني خيا أديسني في جارسن نجاتي في ورينا كا ماري جانيس bahar qabani jiran video isa arra dadhabe anaachise video isa qaban argee lafaaqee video kana maruu dandee hordoftoota fi kabajamtoota keenya arraan tana bahar qabani jiranii bahargaa haala isaan irra qabanis isaa karaa deemu jiru agartanii jirtanii haala yaachisaadhaa fi haala hamaadha isinis quba qabaadhaadha hordoftoota fi kabajamtoota keenya du'aa godhaa fi rabbiin harka diinaati rabbi saabasu arraga takaffa maali aboo najash dhageeffadhu khiyyaadhadde ati deebiteeti zoortee ammaqqeedhaa wajjin agartee miti yaa ummata siirii baar qabdanimi aboogaa baar qabdaniiti isinmee isinummaan dheengadda hidhaan san isinii ga'u diddeeti arras tanaan dhuftanii miti tolfattan arrafa guuzee ammatteeti walitti garee dheeyite gurbarra bobbaaftemi hayye tolchite dheengadda makiinaa caccabsite firraagaa akka dhiiratti si dhorkeeti maneedhaa keessa si azzabee sababa gaa ilmoon isaa hin beeleyniidhaan maneedhaa keessaa si gabbaaseeti har'aan tan agartee miti galatuma isaatu asiin deebi'eef si galee galatuma inni godheetutu asiin deebi'eef si galaa saniifuu arraan tanagaa ati yoo akkana si hafte yoo haalli kun haalli ati irra jirtu kun kasi baasu taate jabaadhu likki jirta siifi ammaqqee fi gareen teetis si galee inni noo akkamitti arraan tana kophaa deema xilaata qaba diina qaba ta'uu isaa hin beeka baar akkami kophaa ta'e deemtaati ati ifi miti tamam fatiiwuma maraachuudhaaf fatiiwuma huccuu darbisiisuudhaaf hoggaa qullaa deemte eessa jira balloonoo si biraa maal wannummaan kophaa isin deemsise kophaa hin deeminaadha jenneetuma isiniin waliin isinii dubbachaa turre haa isin maali haalli kun ammoo haayizaa 24 maaliif mataa nu nyaachuu feetan maa mataa nu nyaachuu feetan kophaa ta'een deeminii hoggaa deemtullee if quba qabaachaa deemii siin jenneeti jirra hordoftoonni siin jechuu jira obboleessa kiyya arraga hoggaa kana si godhan mee maaliyaa ammee isa jirta eeysarra jirta mee ammaan tana haala kamiini mee hordoftoota fi kabajamtoota keenya baara haalli itti barbaadamu haala kamiini ummanni dheengadda gaa ummanni siiriin wal keessa harka qaban furmaatee akkas godhaa turan kun intala ilaa har'aan tana agartanii jirtaniiti gartee miti mushtee fara geessanii muqaddiyaa garagaraa waamee gatti dhaabu jiranii isinii gala saniif asiin deebi'anii ammas gurbaa kana way bakka jirru aboo dhageeffadhu magaalaa tana keessa jiraanneetuma isin gocha kana walirra godhu jirtaami najjaash gaa dhageeffadhu taamma dura godhaa turtee fi taarra godhu jirtu turis waliinuu gartee miti xiqqishoo hafuura nurraa fudhattee eegamaniidhaa si darban tamam hafuura sirraa fudhanne amma immoo eega karaan dhufte tamam eega gabbaatee ammas baar qabdeemi aboo tolfattee dhageeffadhu waan takka wanni siin jennu siin jirtu ati jiraadhu jireenyaaf deemtaa miti jiraadhu si galee hakkeetti sirraa haaloon baamu ni jira tolfamee bareeffamee jira si galee ati immoo bareeda godhu jirta haalli keetis haala nagayaati dhageessee kana yoo haalli kun asiin akkana akkasii hafu taate walumaanuu arguudhaaf jiran walumaan arguu jiran yaa kiyya siirii si galee siiriin teeta magaalaa guutuu balleessite tamam ati arraas ta'e borus dhageessa wanni kun yoo haalli kun akkana akkasii hafu taate walumaanuu arguudhaaf jiran yoo akkana akkasii haftu taate ammoo ifumaa jettee
yoo ifumaa jettee agartee miti gurbaa kana gadhiiste najaanuma baata. San ta'uu baannaan ammoo atis waanni ati sirra ga'u ta'u qabiinaa ta'in. Si galee dheengadde muush maal mana hidhaa keessatti maal jettaa mitiiti dhageeffadhu arragaa hidhaan ati hidhamtu dheengadde namaa wajjiin nama keessatti hidhamte ammoo kanaan booda hidhaa qilleensarraa qofti ifirratti eegi gabaabduu. Si galee kana namni xiqqishollee siirifatee guddifataadha akka ati hammeenya yaaddee bultii namaa keessatti fatee irratti hammeenya dilasa yaaddee fatee akka namni hin goone gootee agartee miti shire dilasa na dira yaaddeeti gurbaan garaa si laafee si gadhiise deebiteeti ati ammas isarratti shira yaaduudhaaf kana dalee deemiti guuzee ammattee silaamataa kee qofti taate akkasi qabee addaan si cabsanii beeyta akka gaafa kan taates ni beeyta qabee kana qaaqaaqaa godha akka nama agartee miti finkiltii wanti caccabsutti akka si caccabsus ni beeyta garuu har'a san hunda'u sodaattanii siif yaammaqqeenis deemtanii tumsa itti yaammattanii guuza maal isanoo maallaqa kafaltanii fi warra kakeessanii warra garaa yaa Oromoo ammoo silaa wal qusattanii wal qusadhaamee xiqqishumallee taatu walirraa fudhadhaa. Isin maaluma qoy wannummaan halkanii guyyaa ciisa walii isinii kute kun haalummaan isin keessa jirtan kun haala akkam. Kanaafuu isin yoo ifii jettanii if dhiistan bareedaa turtan keessatti warri jireenya namaa keessa galee jireenya namaa laaquudhaaf akkanatti tattaaffii godhu jirtan kun silaa ifiif kabajanii ifumaa if dhiistanii bareeda biitituun biyya namaati biyya teessanii miti isinii gala yoo barbaadan deemaadhaati falmii barbaaddanii Oromiyaa keessa dhaqaadhaa falmadhaa mee maali jireenyi isin irratti miskiina roorriftanii miskiina dila kana darartan taanii taatu caccabsitaniiti intala ulfaa manatti halkanii guyyaa afaan hiitanii cafeeytanii ammaan tanagaa inshaallaa eega rabbiitii lubbuudhaan numa jirti akka isin gootaniin nama jiruu miti garuu akka rabbiitiin ni jirti isinii galee arra geesse deebitanii taanis ilmoo jalaa fuutanii maraachitanii huyi gootanii keessaaree jirtan yaa Oromoo wal qusadhaa xiqqishumallee taatu wal qusadhaame namni wal qusataa silaa wal qusattanii waan bareedaadha kana hundinuu agartee miti haaluma isin keessa jirtan haaluma isin godhaa jirtaniitutu nama if jibbisiisee akka namni agartee miti isinirraa jiru godhu jira addunyaa kanarratti ol baanii qilleensa garagara irratti ta'anii waa'ee keessan kan halkanii guyyaa yaada namatti taate nu isin biratti dhiyaatu kana dhiisi. Kanaafuu nullee maraachitanii ifillee maraachitanii agartee miti nama addunyaa kanarratti agartee miti isiniif rakkachaa jiru isiniif booyaa jiru halkanii guyyaa tamam hin maraachinaame maraatuun teessanuu agartee miti mataa keessaniif isinumarratti haa ooltu. Maati qishumallee taatu walirraa bishaan hin dhuyne maati qishuma walirraa hafuura waliin fudhachiifne maal jireenyi kun maal isinii godha jireenya addunyaa kana keessatti wannummaan isin argattan waan kana ati abaluu yoo miite miidhama keessaniif wanni miidhaa namarra miitusaniif wanni argattu yoo jiraate nuyi haa ol bahiiti nama miidheetii waan akkana argadhaa jii tamam namallee warra qilleensarra jirullee waan gocha kana hunda godhu jirtuuf ol bahimi. Tamam Najjaash ammaqqee Zakko isiniin baana beek ummata Siirii dhageessee isinii kaniin itti dubbachi jiru kun malee nama biraatii miti keessattiif laala haakamichiir isinii galee warreen namaan tattaphachuu feetan geemii namaan tattaphachuu feetan geemii ifumaaf ifitti taphachuu jirtan malee gartee miti namattiif keessin taphattan ammoo namni isinirraa gartee miti mataa oowwee jira. Sammuun haa qilleensa fudhattu jireenya namaa keessaa baadha jireenya mataa keessanii jiraadha jireenya mataa keessanii yoo jiraachuu dadhabdan as garagaltanii jireenya namaa laaytanii bar jireenyi namaa wanti hin taaneeti okkotee wayim diistii hin taane bar bishaan itti leeytanii keessatti ficaa gara gaggalchitan jireenya namaa keessaa harka fudhadha jireenya namaa waan hin laaytaniif hin jirtu isinii galee deebitaniiti waan hin taane walirra yaaddanii mataa wal oogisu jirtan maala kun isin xiqqishuma beekumsummaan isin qabdan kun akkam. Yaa Oromoo asumaanuu gaa isinummaan nurraa illee jettanii nullee jettanii agartee miti keessattuu warreen haalli aman keessa deemaa jiru kun sobaa maal jechaa jirtan namni kararratti akkas wal godhee wal tumee halkan shaararratti waan hin taane dalagu hin jiru lafti tun lafa mootummaati lafa kaameraadhaan hidhamtee jirtu isinii gala eenyummaanuu namni shaararratti gabbee
waan hin taane yaadu hin jiru namuutu gartee jireenya biyya namaa keessa namuutu jiraachuuf jirtanii laalu jirtan biyyatti namaa keessa seera biyya namaatis namuutu ni beekte warri qilleensa kana gubbatti nu daawwachaa jirtan haalli deemaa jiru kuni haala akkaan sodaachisaati kanaaf isinillee du'aa godhaadha Oromoon teenya hedduu rakkachaa jirti rakkinni Oromoon keessa jirtu kana qiyaasa qabajee isiniif himu haalli isin argaa jirtan kun hundinuu dhibbatti akka dhugaa teebicha amana isinii galee dheengadda tuminsa furmaatee tuman agartanii jirtan furmaatee kaleessa yeroo agartee gurbaan san akkasitti imimmaan duguggachaa dhageessee akka ilmoo naman baafne akka namni hin beekamnetti jaartii isaa bakka isiin itti awwaalamtee jirtu jala dalagee baasi dhageessanii saniif achirraa baasee yeroo mana galches agarru jirtan viidiyoo isaanii qilleensa gubbatti hordoftootaaf kabajamtoota akka isiniin jechaa jirru gaa itti dhiyaannee yaada isaanii agarree yaada isaaniitii wajjin irra dhaabbannee waan takka isin hubachiifnaa isiniin jechaa turre garuu haalli keessa jiranii fi haalli nutis keessa jirru hedduu sodaachisaadha maaliif namni agartee miti xilaata walirratti heeti rasaasa walirra nyaachifatee walirra deeffatee taa'u jira kana keessa deemaa dhufteegaa akkuma dheengadda bahar shaaraa gubbaa qabanii arabatti bitanii sababa isii barbaade deemuudhaaf agartee miti isii barbaade deema jaanii arabatti bitanii araba tobsiisan arraas deebianii lammaffaa najjaashii fi ammaqee eenyummaas guuzee itti bitattanii shaaraa gubbatti dhayi waan dhoytaniin tolfadhaa waan murrottaniin awoo najjaash yoo haalli kun siyaafe walumaa jiraan waluma arkuuf jiraan garuu dhageessee yaa kiyyaa dhaddee tamam ati yoo haalli kun akkana siyaafe tolfatte dhageessee yoo agartee miti jireenya kee farramtee waan kana godhu jiraatte godhi haala bareedaan saniif hordoftootaa fi kabajamtoota keenya yaanni arraan tanaan dhufeen yeroo gabaabaa keessatti akkaan viidiyoo dabre keessatti isiniin jee waan takka qabadheetumaan isinii dhufa jeetiin hawwii qaba abdii qaba inshaallahu taala arragaa obboleessi keenya qabamee rakkina keessa isoo jiru akkamitti isoo nuti sagaleen taaneef ciisnee bullaatutu viidiyoo kana namarsiise inshaallahu taala hanqa rabbiin bahar baasee waliin nu deebisutti assalaamu alaikum